booda maal ittiin jedhee gaanii kana maal godhaa yaa dhiqaa miicaa gaaniin sun hanga liitirii 120 hanga 80 baata. Sirbi warra gaanii kana hundumaa immoo seeratti miicaan qabu. Hunduma isaa erga isaa miicanii qulqulleessanii deemanii booda erga raacitii warra fariisota raacitii warra daadhii san hojjete hundinuu keessa dhiqame booda maal jedhe Yesuusi bishaan fidaati itti guutaa. Kan barbaade maal daadhii maal immoo itti fidaa Yesuus bishaan jedhe kuni waanuma inni jedhe gochuudha maleessa seera daadhiin itti hojjetamu miti. Amin jennu haalta tokko Waaqayyo seeratti beektee nama sin godhu karaatti yaaddeen nama sin godhu wanta itti nama ta'a jettee nama sin godhu yoo tarii buna nagadatee kasarte bakka naman ta'uun jedhin yoo tarii dhadhaa nagaddee sirkatti kufe bakka Waaqayyo anaan guddisuun barbaanne hin jedhin wanti ati seera isaatiin beektu yoo fe Waaqayyo akka danda'utti sii raawwata. Kun ergama baay'eeti. Harka ol kaafadhaa. Isaan akka kootti yaadee dhabe jedha. Waaqayyo immoo jedha. Karaa isaa ta'edha. Dhimma koo raawwata jedha yaadi. Dabalaa min jedha gayyaati. Seerri daadhii bishaan duwwaatti naquun gaafatu. Dammatti naquu gaafata. Waan baay'eetu jira. Inni garuu bishaan maal godhaa? Itti guutaa itti guutanii erga liitirii 120 kana bishaan itti guutanii booda Yesuus fuudhaati maal godhaa? Sabbaa circhaati maal godhaa? Keessa namichi gaafa qammasee ilaalu yookaan dhugee ilaalu sila akka seera biyya kanaatti daadhii cimaa yookaan daadhii bayeessaa dura dheessanitu isa laafa booddee fidu atti garuu cimaa ammammaatti keesse. Inni harki Waaqayyo bira ga'e isa jalqabaa caalaa. Isatti qopheeffate caalaa. Nama tokkoof asuma keessa waa dubbadhaa dhimma itti raafaa jirtu sana dhugaa Waaqaati ammammaatti beektu sana caala. Meel harka bal'ifadhaame waatu ta'aati kan koo hin caala jedhaa yaadu. Tokko kan koo hin caala. Lama kan koo hin caala. Sadii kan koo hin caala. Gaa'illi kee hin caala. Hojiin kee hin caala. Jireenyi kee hin caala. Sati dhageesse sati kan hiriyyaa argite sanarra kan kee caala. Kan koo caala jedha amantii. Kan koo caala. Waanuma inni jedhe godha. Nama sun biraatti waanuma inni jedhe godhe dhaani. Waanuma inni jedhe godhe. Maakkan sabaa. Waanuma inni jedhe godhe. Mucaa tokkotu birri 10 baatee jira. Birri meeqan jedhe? Birri 10 baatee jira. Birri 10 kanatu qodaa buusii keessa buusuudhaaf ka'ee har'ammoo yoomni kana qodaa buusii keessa buusee akkaman godha tiraanspoortii immoo jedhee yaadeetu kiisitti deeffate. Keessa isaatti maal jedhee jalqabu? Kana buusii buusee dheeramnire fuudhee kiisitti deeffatee isa booda dhimbe gaafa baheedhu jira poosterii suuraa garaa qabu. Suuraa kana tokko ishee birri 10 ammallee dabaluu danda'a. Isheen bita jedhee ol fuudheetu isa zimbinne birri immoo mucicha biratti gate tokko. Mucaan immoo balbala waldaatti nagada. Suuraa jedhamu waama taksii garaa jechuudha. Ennaani erga takka deemee booda birri itti dhabe taaksii yaabuuf deebee dhufeetu birri wayina sitti gatee laataa jedhee gaafa dhufu mucaan hin jiru. Ennaan ganama isaa dhufee kaleessa birri wayii tokko dirattiin ganneen naan gattee taa'een maal baratanaa kenne kanaan ana abbaasaa wadhaaletanii galgala cheerchi deemeen qodaa buusii keessa buusee. Namichichi eessa buusuu dide sila? Qodaa buusii keessa. Eeradha garuu naannoftee qodaa buusii keessa. Harka ol kaafatta. Barana akkuma ta'ee waatu sii ta'a. Akka jedhame ani waanuma ni jedhan godha hedha. Dhimmi koo gaarii ta'a hedha. Mee warri waan Waaqayyo jedhan godhatta. Si taasa ture. Si erga ture. Warri waan Waaqayyo jedhe duwwaa godhan namni qaana'u hin jiru namni xinnaatu hin jiru. Akka galgalaa jalqabee. Waan Waaqayyo jedhe akka hojjettuuf jireenyi kee haa abbomamu.
Mesa gale baradan an wan man jedhen godhe da ya. Amin jennu. Waan immoo sinni dabal gaaf tokko kaaseera jechuun waan anaan dhibe. Ishee tokkotu miilli ishee baay'ee dhiita. Miilli ishee maal jedhe? Dhiita keessaa iyyuu caamman uffattu irra keessatti jiidha qabu. Bakka already bakka maal jedhe sinitti maal tatarsaadha dhiitoo keessa bahe. Agalgaachaa Waaqayyo maal jedhee yooti gajjettee arraba keetti buufte nan fayyisaa yoota arraba keetti buusuu baatte immoo kan kee ta'a jedheen. Hin cimu? Maal Abrahaam sani mucaa qalee caalaa? Hin caalaa? Hin caalu. Ennaa takka falmee hin jedhaani bakka yoon fayyee dagaan itti gad jedhu miilli ishee normaali ta'e. Dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoos jaamaa baay'ee harkarra kaa'ee ban. Phexros maannoo Barxiloomos akkamitti ban? Harkarra kaa'ee ban. Tokko jaamaan dhufee naan garuu maal godhe? Dhoqqeessee gorora tufee gorora isaatiin immoo maal godhe? Dhoqqeessee isa boodee maal godhe? Ijatti dibe. Namti baay'ee harkarra kaa'ee maal jedhaa? Qullaa jedha. Warra kaaninoo laga Solo'aamiin dhaqaati maal godhaa? Dhiqadhaa jedha. Amin jennu. Namni simbiraatti yoo macimeeyyuu waan mani jedhe godheedhaani. Maattan sabaa. Wanta inni jedhe gootu taanan jedhaani. Ofis rakkisinii. Waan as rakkisin jedhaani. Waan mani jedhe. Sitti amin jechuun salphaadha nuuf. Haleluuyaa jechuun salphaadha. Walda dhaquun salphaadha. Kadhachuun salphaadha. Maaltu namatti cimee maaltu namatti inneesse yoo jettan wanta inni jedhe gochuu dadhabuudha. Amin jennume? Abrahaamiin Waaqayyoo mucaa kee aarsaa naa godhi gaafa jedhee kun ulfaataadha. Abrahaam garuu waan Waaqayyo jedhe gochuutti booda dandeenya. Waa lama jira. Utuma inni dhala namaa kan keeyyuu dhiisi kan warra ollaanaa qali jedhee iyyuu dhala namaarra aaduu kan ulfaataadha. Mucaa namaa qaluun ulfaataadha. Mucaa waggaa 100tti argate, mucaa jilba meeqaan dhufe, mucaa kadhannaa meeqaan dhufe, mucaa waggaa 100 booda argee namni galateeffatee namni hundinuu baga gammaddeettiin jedhee hin quufinnetu Waaqayyo immoo dhufee mucaa kee Isiyaaqiin isa baay'ee jaallattu sana aarsaa naa godhi. Ameen. Mucaa dhabaa kana mucaa waggaa 100 booda argatte, mucaa dulluma keessa argatte, mucaa baay'ee mararfattu kana maal godhi? Na jaallattaa fi mucaa kee jaallattaa san baraachuudha kun. Saboota akkas jedhee Abrahaam kanaa kennes jedhe. Ameen. Mucaa kanayyuu kanaa kennes ammas immoo naa kenne kan jedhe eenyudha? Siidha. Ereetu isa dur oolaa fuudhee deemu, isa dur tuntunoo oolaa baatee deemu, isa dur korbeessa oolaa harkisee deemu, amma qoraan mucichuma baachisee aaduu fudhatee bazoe aaduu baatee deemaraniire aaduu fudhatee Waaqayyotu jedhe waan ta'eef aarsaa dhiyeessuun immoo moora baasuu gaafata. Billiitii hundumaa diiguu gaafata. Namni dhala samma kana bira ta'e cencaruun ulfaataadha. Abrahaam garuu maaltu jabeessa yoo jettan waan Waaqayyo jedhe gochuu beeka Abrahaam. Kottu waan sitti himaa. Haadhi manaa yoo abbaa manaa gammachuu waan baay'ee gooti ati immoo waan Waaqayyo jedhe godhi nama ta'a. Jabeessamee waan Waaqayyo godhi jedhan godha jedha. Annan milkaa jedha yaa. Namni waan Waaqayyo godhi jedhe godhu nama gammachiisu. Inspector waan Waaqayyo godhi jedhe gaafa gootan haadhi manaa keessan gadduu dandeessi. Nama Waaqayyo tokko jira maqaan dhawu. Mucaa saddu'e. Inna Waaqayyo mucaa keenya waalinitti konferensii deemee. Haadhi manaa wayyaa gurraacha uffattee boossi inni wangeela isaa shanta keessa kaa'atee eessa gaafa namni jedhu tajaajilan qabaa. Namni eessa dhufaa? Mucaa waalu inni raqaa'eera. Eegutu deemittiin jedhu Waaqayyo. Ollaan ol deebee haadhi mana ol deebee soddootiin ol deebanii maal jedhan maal kun namatti wajjin jiraatta maal kun
dhiirattee wajjin jiraatta maal kun nama sammuunsa yaadu jettee wajjin jiraatta hin baatu biraatti hin jedhan harkol qabatta waanuma inni jedhe goota dinqii nama biratti hin taatu si biratti ta'a iyyaame waanuma inni jedhe godha jedhaa dubadha namni milkaa jedhaa yaadu dhaggeeffadhu waaqayyo si gargaaruudhaafi adeemsa si adeemsisa namni waaqa salphaatti guddisu hin jiru isteeppii laata amin jennu baay'een keessan beektu gobanaa annaa wajjin baay'ee naannoodha walitti dhaannaa ani waan itti mul'atu keessaa nama dee dubbisuu fi lafa du'a dhaqanii boo'uudha. Dhukkubessi amma ammaatti jechuudha. Gaaf tokko akka kwaariittitu nama dee dubbisuu danda'a. Naashiin tokko rattee baga waaqayyo walitti dubbisuu baase. Baga waaqayyo sinii kee ture yontichi. Baga waaqayyo walitti gargeessu. Na gafan ni taajaa dhufu hundinuun bu'aa wayyaa gurraacha hundeeffatan hundumtinu maaloo akkas ta'e garraamii koo innumti takka harkaa buddeeni nyaanne iyyuu garraamii koo maaloo koo dee utuma namni waaqayyoo lubbii gobanaan gaafa dhufu waaqayyoo ol galii ililchee maal godhe maaltu du'e haadha isaa waaqayyo immoo maal godhe jedhe ililchee ammatu si ta'e memeesti ammatu si ta'e haadha kee duute jirtu ni ililchita sammu maalitu haadha kee duute jirtu ililcha obboleettiin haadha achi jiraachuu dandeessi obboleessi abbaa achi jiraachuu danda'a tokkum taareen nan kabala sitte guuga du'a haadha kee gammaddee du'a obboleettii koo gammaddee obboleettiin haadha saafan jirtu yoon jirtiin waaqayyo maal jedhe silaa maal ta'uu qabu hundu bu'aara waan ta'eef waaqayyotu jedhe waan ta'eef ol ka'ee amma sinuma ililchi isheen silatti booni sagalee gobanaa kunatti fakkaatatte taatu. Ameen. Walitti boosu kaafteetti garuu inni dhufee gaafa inni waan waaqayyo godhe jedhe godhu ol kaatee teessee sagalee gobanaa kootii natti fakkaata. Nuyi maaltu xinneessa yoo inni waan waaqayyo godhe jedhe gochuu dadhabuu keenyadha malee waaqayyo hin danda'u. Merga bal'ifadhu fedhaa. Yaa waaqayyo jedhaa yaadi. Waan itti godhe jetteen godhaa jedhaa. Nagargaari jedhaa. Dandeettii naa kenni jedhaa. Dandeettii naa kenni jedhaa. Ameen. Waanuma inni godhe jedhee godhaa. Barammaa kana agargaa'ee waan waaqayyo godhe jedhe godhu hin jiru madabalatee. Angaya daga nama gaaf tokko akka waaqayyo sa'aatii kudha tokko kan naan jedhe nan ka'e nan baradha manni isaanii qalamii magariisaa gaafa tiratu shilbeeffataa jiru ol gadi kan dhufu naan jedhe dhaqeen barriyan koo akka san gadi dhufu immoo wangeela fuudhee geelan koo akka waaqayyotu dhaqe mana kanaa naan jedheen jarri moo dhuguma kaane kataa jiru maatiidhaan olan gal araggaadha manni hojjetaa misoomaa kan aanaa keenya ture ulgaleetan kadhadheef mucaatummoo ministiriitti dhiyaata waaqayyo dinqiin godha waa'ee kee siin jedhaa waan namnaa san godha ministirii kee kana siin jedha waaqayyoon jedhee amin jennu ena ministirii lama dhufeef lamman isaa immoo kan hojjeseeti maqam jetti tokko kufteetti tokko jabarteetti እና ለማንሳ ፍረቴ isa waaqoo dinqiin godhe yaadateetti galateeffannaa shokoppeeffattee sabaan ministiriin kun lachuudhaan kooteetti kun kufteettedha kunoo isa kufteettedhu maqaa Yesuusiin cireeraa itti galateeffannaa jira waan inni jedhe godhi malee ameen
Amen. 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 Waan mun jedhen godha ida. Waan mun jedhen godha. Namni kaa'ida. Namni kaa. Amen. Maqaan matee sirriitti nimu asii ashawwaamee dhadhaa. Nama waaqayyoo si baay'ee beektan raajii galboletu fincaan deemu yemma jittanii. Fincaan ma deemee innuma minni dheedeetu madha. Hamma kana sii kenneera siin jedha waaqayyooni. Lakkaanni lafatti safarate beektaa. Amma jiratti fooqii mataasaa jaallatee jira. Inda'uun maqaan safara sanaa maqaa isaatiin waa mara mammaatti. Harka ol kaafatta. Baraname waanuma dhila. Dhonqelaa jennaan dhonqelaa ta'a garuu nama taata. Jabeessame namantaa jedhaa yaada. Akka keessa namni gara beekii jira ta'e hin beeku. Obbo Fiqaaduu nama tokko jiru. Ishee tokkotu dhuftee bukkee teessee innaan jedhaniin. Innaan akka isaan taayilataan hin beektu isheen sinaa ifatu. Amma jashitee jedheen amma siyaa ifatu. Jaarsi immoo waaqayyo awwaara darbadhuunaan awwaara darbata. Nani? Mite nani? Mali tabungan je. Adi anom pe kunje. Nani? Hamma jarrati fichai de. Hamma jarrat. Jado gabanan ne. Manambane. Bomba katara metu male. Arkol kafatta. Barana nama tu wawa kayu god itin jede god nama ta. Amen. Wanu mandi jede god nama ta ida. Wanu mandi jede god nama ta. Amen. Wan ulfatu afana rasomit. Wan ulfatu lallabumit. Wan ulfatu biya de manita jirumin. Wan ulfatu wawa kayu god jede. Gochuun. Amin jennu? Amen. Sabiin samaali beektu nu keessa waa lama jira. Nama gammachiisuu fi waaqayyoon gammachiisu. Guddisa nama tokko jiru. Na galateeffannaa guddaadhaa oolaan qalameerraa nyaata nyaannerraa harka dhiqanneerraa nyaati dhufaa. Ijoolleen hin dhufu fidadoo. Biyyaansi waxiin dhufee taa'e. Waaqayyoo nyaatinaa baanuun jedhe kaan baana ijoolleen. La harka dhiqanneerra. Waxiin as ba'e. Nuuf jennee qophaa'an waaqayyo maal jedheera. Nyaatinaa jedhee kaan baanaa jedhan. Na ilaala nummoo gaa ijoolleedhaa baay'ee beelomneerra nu gaa safeenee mayyuu eegaarra urgaa waxiin fayyantee urgaa urura sabaadiyaa beektu qimamee achi nu yoomitti namni jalqabnaatti jirra sagantarra bane waan ta'eef kaanuun jedhe waaqayyoo jedhanii mana armee mana jedhamu tokko jiru achi dhan isaan immoo urgootti naqaniitu raafuu bira kakaatan jalqabanii jiru. Hasii olaa dhiibnee mana armee manuu fayyadannee raafuudhaaf urgoodhaan nyaanne. Egaa waan waaqayyo godhi jedhe gochuun dandeettii afur qulqulluu gaafata. Ameen. Namni waan waaqayyo godhi ittiin jedheen goone immoo bara jiraatu hin milkaa'u. Ameen. Mirga bal'ifadhaa. Dandeettii naa kenni jedha waaqayyo. Dandeettii naa kenni. Ani waanumatti jetteen godheedha. Ani waanumatti jetteen godha. Ameen. Akkana Phaawulos magaalaa Eeshiyaatti fakkaata. Eeshiyaatti wangeela akka lallabnee afur qulqulluu waan dhorkeef keessa maal taane? Dabarre hatuu miniim kun saamuu miniim kun wangeeluma yuutti lallabinaan hun jennaan dhiifnee maal goon? Keessa dabarreedhe wangeela yu lallabinaan naan dhiifneedhe. Nas biraatti waa waaqayyo dhiisin jedhee matiin dhiiftaa dandeesseedhaani. Waa waaqayyo dhiisin beeruun dhiisattan. Har'a galgala eenyu bakka ta'e hin beeku dinqii nama godhu mini dinqii namni godhu mini dinqii karaa kee ta'utu addunyaa raajeeffachiisa. Mesa galee jabaadhaan waanuma inni jedheen godheedha. Waanuma inni jedheen godha. Ameen.
በጣም ከባድ ነው። ገባን akkana jedhu dandeettii afur qulqulluu qabaannaan salphaadha. Dandeettii afur qulqulluu hin qabdu yoo ta'e waan inni godhi jedhe gochuun ulfaata. Amin jennu waan inni godhi jedhe gochuun kabbaadi. Ishi waaqayyoo borojin neqinaayii asumatti kadhachaa oole otoo afur qulqulluu siin jedhe guyyaa sadiif hin neqinaa turne dhe akkam gootu maalesa achi mosin ari'umini achi mosin nari'ani waaqayyo koo kanan sii godhaatii kana godhin jedhu sii ilaala malee Abrahaamiin mucaa kee maal godhe aarsaa godhe jechuun qalechuudha. Erganni akka oolaatti xaxee qoraan irra ciibsee akka oolaatti xaxee erganni fidee qoraan gubbaa ciibsee egaa edee abdii xumuraa gaafanni aaduu ol fuudhee kutuuf ka'utu Abrahaam jedhe. Yesamachuu no? Amma inni gaara tolbatti hin ilaalle waaqayyo. Amma inni billaa ol fuudhutti ilaalle malee. Kanaaf waaqayyo yooti kana goote kanan sii godha kasin jedhu nama malee waaqayyo yoo yooti kana goote kanan sii godhaan jedhu kana godhedha. Yoo goote sattaanes sii ta'a. Ameen. Kanaaf erganni aaduu ol fuudhee irra kaa'uuf geettu waaqa maal jedhe Abrahaam. An akkati na jaallattu argire. Ameen. Akkati na jaallattu argeera. Oolaan aarsaaf ta'u kunoo qophaa'eera. Oolaan sun eessaa dhufee gaara sana irratti namni oolaan eegu bara. Waaqayyo lafan jirree waaqa. Ameen. Hamma dhumaatti si eega waaqayyo. Ameen. Hamma dhumaatti iska macarrasa. Gaafanni aaduu ol fudhutu kun murteeffataadha. Ameen. 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 Hamma dhumaatti nama si biraatiin hamma dhumaatti si eega waaqayyo naa jedhani. Hamma dhumaatti si eega waaqayyo. Edeetu Abrahaamiin aneere Abrahaam sineebbise akkati na jaallatta anamma maal ta'e argeera ati dhuguma na jaallatta mucaa keerra na jaallatta dhala keerra na jaallatta nama sanbiraatiin mucaa keerra waaqayyoon jaallattaadha gaafadha warri ganaa deessanis jedhaanii mucaa keerra waaqayyoon jaallatta waliin jedha maal jedhe istimee warri jaallattamu mucaa keessarra waaqayyoon Dugara. La cara saya gurin dide. Meri mucaa korra waaqan jalatan. Asheeku mucaa dide tiba tor kasu yaadoo akka. Meri andala korra yu waaqan jalatan tor darkar arati sarasati. Ailalu Yesus. Amen. Erga kaste waanu man jedhe goota. Warana manni kee guutoota. Amen. Fayyaan kee guutoota. Amen. Jireenyi kee guutoota. Amen. Siyasadi waaqayyo na gargaari jedha. Waaqayyo na gargaari. Waaqayyo na gargaari. Saduma. Waaqayyo na gargaari. Waaqayyo na gargaari. Amen. Taayila tokko jira waa gaariidhama mucaa maayiriyaa keenya. Mishikii kana beekta sagantaa ta'e deemee birrii 2,200 fi guddaa qaba baadiyyaatti yeroo sana. Innaa kadhattuun tokko karaachitiin dhufee si falaatu haadha manaa koo mana qorjaa jirti birrii 4,000 kaffallaa birriin dhabe maaloo ati noo waaqayyooti namatti achi dhiqinaan jennaan dhufee na gargaarii ennaanii 1,000 qaban jedhe 2,000 1,000 fuudhee laateef kanuma narraa deeman jedhee isa booda gaafanni laateef jedhu nga